Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajun tata fi hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaan rabbii bakka isin jirtanitti isin haadha isin jedha. Akkamii Ramadaan akkamii warroonni amantii musliimaa kudha jahaatiin isin gahee har'a guyyaa kudha jahaffaadha jechaadha. Bara guyyaa kudha jahaffaan isin gahee isin jecha har'a qophii takka qabadheetiin akkuma beekamu biilichis maal akka ta'e isin barsiisa jechaadha. Biilichi akkuma beekamu har'a affeerraa birraa afxiraa jechaadha. Afxiraa keenya affeerraa afxiraa qabna. Nama yaamneetiin irraa affeera nama goosisuu deemna jechaadha. Maaliif nama jiru kun hedduu baay'ee namatti hin tolu jechaadha. Kun yeroo hedduu dalagaa deemama waan ta'eef akkasuma jechuudha. Har'a ammoo dirqee dhumaan jechaadha. Kun guyyaa aladaatii guyyaa 16 Ramadaanaati. Affeera nama goosisuudhaaf kun affeera dalaguu deemna jechaadha. Namni hedduun bira dhufeetiin fatara godhuu deemaa har'a. Dammoo maxbaxa seenee yookaan ammoo kushiinaa seeneetiin nyaata dalagee jechaadha. Kanneen akka saambusaa wantoota sila affeeraaf barbaachisan hunda jaahiza godheetiin qopheesseetiin nama dhufu kana faxarsiisuu deema jechaadha. Mee Kaalid har'a waan adda dalaguu deemaa wantichi addaa kunis nyaata dalaguudha jechaadha. Kaalid yeroo dura kushiinaa seenee ofii isaatiifuu nyaata ifatee nyaata godhachuu miti ka godhameeyyuu ifatee nyaachuun baay'ee itti ulfaata. Garuu har'a immoo dirqamni isa godheetiin jira jechaadha. Dirqamni maali keessummaan itti dhufte akkamitti akka ofirraa galchu yaada waan itti ta'eef jechaadha. Har'a kushiinaa seeneetiin nyaata dalaguu deema. Saambusaa dalaguu deema, shorbaa dalaguu deema, wantoota hedduu dalaguu deema jechaadha. Mee Kaalidarraa akkamitti kushiina deemee nyaata dalaga kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a jechaadha. Daawwattoota kiyya fagoo hin deeminaa. Ramadaanaa 16ffaan baga isin ga'e irra deebiin isiniin jecha amma nyaata dalaguuf kushiina seenutti jira. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatitti na hordofaan affeerraa kennaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na faana bu'aa. Akkana godhama. Kaalidarraa akka ajaa'ibaatti saambusaa godhee nama affeeruu deema. Allah Allah. Akkana dalagameetiin keessummaa feeree keessummaa nyaachisuu deemna. Eegaan daawwattoota kiyyaa kun akkuma argaa jirtan kanatti jechaadha. Saambusaan dalagamutti jira amma. Saambusaa dalaniitiin keessummaa affeera Ramadaana 16ffaati jechaadha. Ramadaana guyyaa 16ffaa aftarsiisuu deemna jechaadha. Kun saambusaan haala kanaan amma dalagiitiin xumuru jira jechaadha. Hanga xumuraatti ammas na faana bu'aa. Eegaan kun akkuma argitan kana jechaadha. Amma saambusaa dalaguu jirra. Saambusaan kun haala kanatti tajaajila jira jechaadha. Kana booda wantoota ta'amuuf deemu walumaan kan ilaallu ta'a jechaadha. Akkuma argitan kanatti saambusaa dalaguu jirra. Egaan kun akkuma argitan kanatti amma saambusaan bilcheessii jirra jechaadha. Bilcheessiitiin keessummaa nama nutti dhufu garee. Egaa kun argitan kana amma saambusaa jaahiza godhee jira jechaadha. Saambusaan gimmaashin kun ibiddarra jira. Gimmaashin kun akkuma argitan kana jaahiza ta'eetii jira jechaadha. Kana boodas mee
Egaa kun akkuma argitan kana jechaadha daawwattoota kiyya viidiyoon akkuma argitan kanatti kunoo dhiyaateetiin jira jechaadha nyaanni haala kanaan dhiyaasineetii jira jechaadha namoonni amma dhufanii nu bira dhufuu jiran jechaadha haala amma argitan kanaan jaa'iza ta'utti jira jechaadha akkuma argitan kanatti jechaadha kunoo haala amma argitan kanaan jaa'iza ta'ee jira ta'an shuf haala amma argitan kanaan kunoo jaa'iza ta'eetii jira jechaadha nyaanni kanaan namni amma dhufeetii jira jechaadha ammas qophii futuraatu hafee jechaadha amma faxaruu qofaatu hafee wanti jaa'iza kun akkuma argitan kanatti dhiyeessineetiin jira jechaadha faxaruu qofaaf nama eeguutti jira jechaadha ammallee hanga faxaramee geessamutti viidiyoon kiyya itti fufuu ta'a na hordofaa. Adii karas eeyyo. Yalla yalla seenaa karas. Macharaan kun dhiyeessu jira nyaata akka argitan kanatti kaafe jira si'a seen atis tokko kararra dhaabateetiin akka namni nutti seen as kara eegaa jira nama keessa macharaa turi way bu'atti kidduu si wadda tur Anis akkuma argitan kanatti kunoo dhiyaateetiin jira jechaadha akkuma argitan keessummaan nurra guuteetiin jirti jechaadha ramadaana guyyaa 16 ramadaana guyyaa 16 afturuudhaaf kunoo akka argitan kanatti nyaata kaalitti dhiyeessinaa jechaadha nyaanni qophii jira keessummaanis dhufanii jiran jechaadha nyaata azananii barmaara azananii jira fura fura bismillah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد هيا ايوه يلا شاب 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 خلاص هيا افطروا Kamu bisa ini tengah sama ni. Ya kamu bisa.